Kapsawan ilmangke Erregam tefatan yabi Kun qophii raadiyoonii afaan Oromoo Seefana Balbaale. Nagaan keenya sina haa ga'u dhaggeeffattoota keenya. Obbo Ahmed Hussein kanataansee gaaffiiwwan tartiibaan isin gaafadhutu jira. Kanaaf illee akka deebii ga'anaa kennitan nan abdadha. Galatoomaan jedha. Wayitii biyya keessa turtanitti ministeera daldalaa turtanii dalagaa turtaniitu yeroon sinis yeroo ce'umsaa ture. Haala akkamiitiin hojjechaa akka turtanii fi ammam akka hojjettan osoo na ibsitanii. Yeroon isaa fagaatee jira amma amata 20 dura kun yeroo addi bilisummaa Oromoo biyya seenu ani sanatti mana hidhaatii bahee hojii tokko keessanii kunillee Awaash Qodaa Faabrikaa kan jedhamu jiraan maanejera ture. Achirraa addi bilisummaa Oromoo wayita seenu kan nawaamanii hojii daldalaa kana nu deemsisi ministeera nu ta'e jennaani ministeera addi bilisummaa Oromoo ta'e fudhee ture. Kanaaf wadda addi bilisummaa Oromoo ammoo akka bahu dirqamu biyya bahee jechuudha. Wayita san bahee gara Ameerikaanii as dhufee wayita sanitti yeroo waggaa tokko callaadha kan hojjadhe. Waggaa san keessatti guddina humaa qabsooti ka deemsaa turre haatimnaatoo guddattu olii gadi xinnoo biyya alaa keessa deddeemaallee ture. Bakka deemee maratti illee haatimnaatoo guddattu akka saba Oromootti warra miseensa adda bilisummaa irraatiin quunnamtii godhuudhaan waa tokko hojjechuu irratti yeroo kiyya dabarse malee haatimnaatoo guddattu qoonni ani guddaa kenne jedhu sabannu keessatti saba kiyyaa achi keessatti kenne jedhu baay'ee hin jiru. Haa ta'u yeroo gabaabaa san keessatti waa tokko akka jijjiiramu goosisuu yaalee ture. Kunillee ammoo waan nama rakkisaa ture. Keessattuu akka ayyar baay'eer jedhanii nama miidhaa ture sanniin akka baduu carraa godhee ture. Waa tokko irratti akka gaariitti gubboon dhaabbatee namni haga danda'u faqaada barbaachisu argatee hojii ofii akka deemsisuu yaalii godhee haa ta'u yeroon isaa gabaabaadha. Gabaabaa taallee sun ta'in yeroo wanni marti gadi taa'ini jarjarirra ganti nuti san turre yaalii gillee yeroo san keessatti addi bilisummaa Oromoo akka gad dhaabbatu waan hin barbaanneef nu jalatti illee nama godhuudhaan waan gaarii waan tokko illee akka hojjenne godhuudhaan baay'ee rakkisaa turanii. Haa ta'u san bira dabrinee jirra. Wayita sanitti agandii dandeenyetti saba kennaaf qabsoo keessatti qooda kennuu yaalee ture. Kun amma waan dagatamee natti fakkaata. Waggaa 20 ani san waan saniitu dagadhee jira. Galatoomee na gaafachuu keetiif. Akkuma beekamu community uummata Oromoo jabeessuu fi guddisuudhaaf hedduu namoota carraaqan keessaa isin nama tokko. Akka nama tokkotti ga'een keessan yookiin immoo ga'een hojii keessanii maal fakkaata? Isa jedhutu naa ibsitanii. Galatoomii addee dureetti anillee carraa kan argachuudhaaf baay'ee gammada. Reediyoon kunii afaan Oromootiin dabarsuun isaallee gammachuu guddaadha. Kanatti aansee gaafii keetiif biyya asitti hawaasni Washington DC fi har'a jiru. Waggaa 24 har'aati jaarmaa tokko jaarmaa hawaasaa asitti ka jalqabame. Kunillee ammoo biyya kana keessatti namni wal qabatee waliin deemee biyya akka dhufeen ka hundi isaa jaarmaa qaba. Hawaasni hundinuu kanaaf hawaasni hedduu kana jirullee yoo jabaate gaariidha kan jedhuun jala qabame. Yeroo sanirraa qabee osoo dadhabu yookaan osoo ka'u osoo dadhabu yeroo baay'ee ture mana bitachuuf illee yaaddiin guddaan deemaa ture.
ani guddinatti kan itti dabalamee waggaa 4 dura jechuun kiyya hojii directly hojjechuun baay'ee na gaddisiisaa ture. Mana kana hin binna jedhanii bara mara waggaa 15 ol ganzamni walitti guuramaa ture. Haga taatiin laatu guddatu wanni hojjetamu jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana ammoo carraan biyya kana keessatti mana bittaa gaarii waan ta'eef kanatti dhimma bahuudhaaf mana bituun nurra jira kan jedhuun shanee tokko dhaabbanne. Shanee kana waggaa tokko muduu irratti hojjannee guutuu irratti hojjannee ganzaba guddaa lee sabni keenya illee nu baasee bakka bakkatti illee keessattuu Minneapolis Minnesotaatti asitti bakka maratti baasii nu godhanii kanarratti gargaarsa guddaa nu godhameen mana kana waggaa 3 dura bitannee ani qoonni kiyya guddinni mana kana akka bitamu godhuudhaaf isarratti hojjetaa ture. Ammallee mana kana bitamellee bakka akka gahu morgeejii qabnaa yookaan idaa qabnaa kuni yeroodhaan akka kaffalamu akka baankiin isa nurraan fudhannee godhuudhaaf bakka bakkatti iyyachuudhaaf wannu maallaqa barbaachisu walitti qabu irratti wannu hisaaba isaanii ammoo yeroodhaan accounting jedhamu biyya kanatti waan taaksiitu baay'ee hamaadha. Kana hojjechuudhaaf na organizationin kun ammoo mangistirraa taaksii natsaa yookaan akkan taaksiin hin arganne hin godhamne bilisa akka ta'u godhamee jira. Kana hundatti qooda kennaa ture. Kana alatti ammatti warri bulchaa jiran keessattuu yoo as waggaa tokko asitti dargaggoon biyyaa dhufan ka biyya kana keessallee jijjiiran nu osoo jirru isin jaarsonni halkanii guyyaa deemuun isin irra jiru nuti hojjeta jedhanii nurraa waan fuudhaniif baay'ee gammachuu guddaan nutti dhagahama. Hawaasni kun jaarmanii hawaasa kanaallee yeroo kana keessatti baay'ee socho'aa jira. Bakka bakkatti illee beekamaa jira. DC governmentii yookaan DC warra bulchuu waliin illee kaayoo gaarii qabnaa nu bira dhufaniitiin nu gargaaru isaanii waliin meeshaan nama tokko godhama. Kanarraa dabree akkuma dhageettan White House keessatti illee waamamanii waraqaa sartifikeetii gaarii argachuun gara ammoo yaa gargaarsa barbaachisu argachiisuu irratti illee hojjetaa jirra. Kana waan amma itti jirru manni kuni akka jabaatu embaasii Oromooti Washington DC malakkaa isii jira mana bareedaa maqaan Oromoo House irratti yoo mul'atu namni bira taru marti yoo laalu kam Oromoo gammadu hin gammada kam Oromoof nahu Oromootti aaru Oromoo jibbaa qabu hinnaaya kana hunda manni sun achi dhaabachuun isa mallattoo kenna jechuudha. Kanaafi mana san jabeessinee wannoo kana hawaasa kana jabeessinee wal qabannee fuuldura deemnaa. Kun immoo hundinuu garuma jiruun diini wannoo isaanii amantii isaanii osoo laaliin amantii garagaraa keessatti osoo laaliin kutaa garagaraa dhufe osoo laaliin wal qabanneeti hundi kennaa warra jiru mana kana jabeessaa jirra. Ijoollee keenyatti dabarsuuf illee barumsa gaariitti kennamaa jira. Gargaarsa gaariitti itti godhamaa jira. Kan hundaaf duratti illee immoo ijoollee tana dabarsina. Biyya kanatti jiruun yoo wal qabatan lafa qofaadha. Hawaasni tokko yoo wal qabatee fuula deeme akka gaariitti waan barbaade san godhachuu danda'a. Biyyi kun biyya dimokiraasiiti. Biyya yoo namni baay'ate wal qabatee itti amanamu waa godhuullee kan danda'amu karaa saniin. Kanaaf wal qabannoon keenya guddaan kana asitti waan hojjechuun nurra jiru irratti wal gargaaruu ta'a. Kana alatti ta'e ammoo rakkoo biyya keenya keessa jiru miidhaa biyya keenya jiru saaxila baasuuf hin gargaaraa jennee ta'amannaa kan itti dabale immoo community jabeessuu jechuun ummata jabeessuu jechuudha. Community'n Oromoo ummata ammam jabeessee jira ufiifis ammam jabaatee jira ummata waliin hojjechuu irratti walga'ii waammatee waan adda addaa adeemsisuu irratti ammam jabaatee jira jettanii yaaddu? Akkuma dura jedhee jaarmeen hawaasa kanaa egaa dhalate waggaa 24 waggaa 24 kana keessatti rakkoon wayitti dadhabillee hin jira wayitti ka'illee hin jira ammatti yeroo akka gaariitti jira.
warri as jiru dhiisiitii kan bakka biraallee jiru jabaadhaan jedhaa jira. Waa tokko gaarii akka gaariitti mul'isamaa jira, hojjetamaa jira. Kun ammoo walitti nu fida. Nama walitti fiduuni, wal barsiisuuni, kan waliin beekni wal argaa, kan wal arge ammoo afaan ofiitii walitti haasa'ee, aadaa ofii walitti haasa'ee, waliin taphatee, wal gammachiisee, yaada biyyaan baatetti waa hedduutu nama muddata. Kana hunda bira dabree wal argee waliin haasa'ee, ijoollee ofii wal barsiisee, bakka tokkotti wal arguun kana jabeessina. Kana yeroodhaan godhamaa jira. Kuni qooda guddaa qaba walitti fiduudhaaf. Namni gara poolitikaa yaada qabaachuu danda'a. Tokkummaa Oromoo irratti ammoo hundinuu afaan tokko qaba jedheeti kan yaadu. Hagarraatti lakki Oromoon tokko ta'uu hin qabu, Oromummaa tokkummaa Oromoo hin barbaachisu kan jedhu na bira dhufne hin agarre hin dhageenye. Hundinuu waan biraallee hojjetu afaaniin illee ta'uu tokkummaan Oromoo nu barbaachisa jedha. Kanaaf waan tokkummaas akkasiisan bakki itti jabaatanii itti jabeessan bakka kanaati bakka hawaasni itti ol ga'uu danda'u. Waan akkana mana qabaachuun kenna amma waan akkanaa kanaaf baay'ee nu gargaare. Achitti ol ga'a, achitti ol agarraa. Yoo namni cidha qabullee cidha achitti godhataa, namni yookaan ijoollee giraajuweeshinii yookaan ijoollee eebbisiisu achitti waamatee wal gammachuu walii fudhataa. Waan huma jiru maraaf nu gargaara jenneeti kayaannu. Kun ammoo ittuma jabaataa deema. Jalqabbiidha amma jalqabamee manni kun waggaa 3 binnee akka barbaannetti sararwannoo tajaajila hunda kennaa hin jiru. Haa ta'u malee yeroon jabeessinee itti fufna jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya jabaachuun saba keenya jabeessaa saba keenya ta'a jechuudha. Bakka maratti wanni akkanaa kun akka deemu abdii qaba. Kanarratti namni martiin hojjeta jedheeti kaabdaa'udha. Gaaffiin kun gara biraan immoo uummanni gamtaa hin qabne, uummanni hin ijaaramne, faffaca'ee kan jiraatu gamtokkeedhaan jechuudha. Humna qabaachuu hin danda'u. Koominitiin Oromoo kanarratti hagam cimee hojjechaa jira. Sochiin inni gochaa jiru maal fakkaata osoo naa ibsitanii? Jaarmayni hawaasa Oromoo kuni Oromoo Washington DC fi naannoo kana jiran hunda walitti fidee akka waliin deeman godhuun barbaachisaadha. Kana ammoo wal jabeessa jechuudha. Kan makmaka tokkotu jira. Ilmi abbatu ijoollee baay'ee qaba. Walitti fideetiin meeshaa lamaan muka fidaa jedhee muka hundi isaaniitu kophaa caccabsaa jennaan hundi kophaa caccabsan walitti fidaatii mee cabsaa immoo jennaan cabsuu dadhaban. Kanaaf ni warri kun maal nu kenna fakkeenya maal nu kenna namni wal qabatee keessattuu aadaa tokko qabu, afaan tokko qabu, yaada tokko qabu, kaayoo tokko qabu yoomuu wal argee walitti wal jabeessee akka wannoo saniitti cabuu hin danda'u. Akka diinni akka leelaayyootti isa cabsuu hin danda'u jecha. Hagarraatti diinni kanu cabsee kan dururraa qabee hagammaatti illee kanu cabsee kanu miidhaa jiru tokkummaa dhabuu kennaan. Kun immoo tokkummaan kan argamu ammoo jaarmaya jabaa, jaarmaya caccimaa, hoggana guddaa qabu jabeessuudhaan ijaaruudhaan. Kana keessatti ammatti karaa polotikaatiin rakkoon tokko yoo mul'atu illee karaa hawaasa jabeessuudhaan hawaasa san keessaa warri jajjaboon bahuu danda'a jechuudha. Hawaasa san yookaan community san bakka jirutti wal ijaarree community kanatti bakka jirutti community keessatti wal agarree yaada wal jijjiirree garaa keenya walii barree namni walirraa fagaatee wal shakka wal dagata namni waliin haasa'e wal arge wal barata eenyummaa kee kaayoo kee yaada kee barata jechuudha. Kanaaf kun kanaaf nu gargaara hawaasni kuni. Jaarmayni kuni hawaasaa kuni waan mana kana nu bituu fi wal gahee akka ol geennu bakki tol arginu bakki tol geennu godhuun kuni tokkummaa san akka nu jabeessu godha. Tokkummaan sun ammoo deemee akka jaarmaa jabaan ijaaramu godha. Jaarmaa jabaan dhabuun immoo diina ofirraa dhoorguu dandeenya jechuudha. Kanaaf ammallee kan itti jabeessinee kadhan wannoo jennu warra as jirullee kan Oromoon ala taa'ee nu laalullee akka nuti dabalamee jaarmaa kana jabeessinu. Jaarmayni kun kan hundaati.
ka Oromoo hundaati ka Oromoo as ka jiru dhiisiiti kan bakka biraa biyya Ameerikaanii kana keessa bakka jiru alama kana keessa hunda kan jiru maraaf kuni waan boonsaa isaati bakka itti waan achi isa maqaa isaati mallattoo isaati kanaaf nuti kenna warri kaluu kana jirru bakki itti as geennu dabarsinee biyyi kun rakkoodha dhugaadha manatti yeroon qabu yeroo hojiitti fiigaa harka nyaatee buluudhaaf halkanii guyyaa gadi hin taa'u kanaaf hin fiiga kanaaf rakkisaa ta'uu danda'a kana keessatti haguma danda'een yeroo danda'een sirnoo hawaasa kana jaarmaa hawaasa kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha kana hin abdii godha kun ammoo saba Oromoo hundatti barbaadama akka ta'e amana kanuma jechuu barbaadu. Gaariidha Obbo Ahmed akkuma nama qabsoo keessa ture tokkotti yookiin immoo muuxannoo qabsoo bara dheeraa qabu tokkotti dadhabbinni qabsoo uummata Oromoo yookiinis immoo jabinni yoo jiraate lamaan isaanii wal bira madaaltanii dadhabbina jiruu fi jabina jiru otoo naa ibsitanii isin galatoomi qabsoon Oromoo har'aa miti ka jalqabame egaa Oromooyaan diina jala harka seentee zamana Minilik irraa jalqabee garagaraan bakkuma bakkatti haga dandaheen qabsaatuma ture Oromoon ganda maratti bakka maratti dhumaatuma ture kan zamana Minilik harkirraa murame harmirraa murame dhume baay'ee osoo ta'u achirraa dabree zaman Haayile Sillaasee keessatti illee sababa garagaraan Haayile Sillaaseen haga tokko namni haga tokko fitti qabee kaan illee garagaraan haa sosobatee haa bulu malee keessatti warri qabsoo deemsisan ima turanii qabsoo warra deemsisuu kaasan ammoo warra bilisummaa san barbaadan akka isaan afaan tokko goone afakkaan tokko taane godhaa turanii san jalatti waa hedduu warri namni baay'een ka hojjetamaa dure waa hedduu achirraa ijoollee ta'ullee waytisan irratti waa hedduu keessa ture achirraa ka'anii eegasan ijaaruun barbaachisaa akka ta'e qabsoon garagaraa bakka bakka yookaan mataadhaan godhan bakka hin gahu ka bakka gahu yoo wal kenne gurmuuyne akka jaarmayaatti wal ijaarree hooggana tokko jalatti luccaanee qabsoo goone wayya kan jedhurraa addi bilisummaa Oromoo dhaabbatee addi bilisummaa Oromoo eega dhaabbateerraa ka'ee waa hedduu arginee haa xinnaattu haa guddattu Oromiyaan maqaan isii gad dhaabbatee Oromiyaa keessatti afaan isaanii afaan qubeedhaan hojjetamuu jalqabee yeroo afaan keenya dubbachuu dadhabnee biyya keenya keessatti itti arrabsamnee itti toomne sanbira tarree haa xiqqaattu haa guddattu kan argame jaarmayaan suni addi bilisummaa Oromoo ijaaramuu saniini hagas argame achirraa dabree addi bilisummaa Oromoo biyya keessaa dirqamee wayita bahuu rakkoodhaan jira rakkoon tokko hin dhalate maaliif qabsoon yeroo tokko ol kaati yeroo tokko gadi buuti wayita gadi buutullee rifachuu osoo hin tahin hanga danda'aniin akka deebitee kaatu godhuudha qabsoon tuni haga Oromiyaan bilisa baatutti ittuma fufti ilmaan teennallee ittuma dabriti kanaaf yoo xinnaattillee yoo guddattillee warri miidhaan amma nurra gahaa jiru kuni akka ilmaan keenyatti hin dabrine goosisuu kan dandeenyu qabsoo tana yoo dura deemsifne haga dandeenyeen waan nurra ka'e kana dirqama nurratti bu'e kana maaliif qabsoon tun nurratti kufuu hin qabdu nurratti jalqabde jechuu hin danda'u haa ta'u ammee akka jaarmayaatti nu jalatti addi bilisummaa Oromoodhaan yookaan maccaatu lama dura zamana Haayile Sillaasee keessatti ka jalqabamte sunillee rakkoo guddaa akka argeen beeyna achirraa dabree Baalee keessatti qabsoo guddatu deemamaa ture bakka maratti kun hundi walitti cullaa'ee adda bilisummaa Oromoo akka adda isaatti akka qabsoo fuula dura deemsisuutti fudhatamee alamni marti beekee akkasitti ka'ee ture haa ta'u malee rakkoo garagaraatiin keessattuu waggaa 10 dura rakkoo biyya Ameerikaanii kanatti balaa biyya Ameerikaanii kanatti karaa alqaa'idaatiin bu'een sabaasan warri nu bituu barbaadu dhimma itti baafuudhaan sabaasan itti marsanii gargaarsa bakka maraa keessattuu
biyya Ameerikaanii kanarraa akka malee argachuudhaan meeshaa guddaa argachuudhaan saba keenya qabsootiin miidhuun hin jira. Kun waan jedhamu miti. Haa ta'u malee qabsoon hin kuftii miti. Hin kuftii wanni tokko keessattuu akka agarreetti haqti hin baddu hin dadhabdi. Yeroo isin itti dadhabdu jira hin duutu ammoo hima kaati. Kanaaf haqaaf deemna. Qabsoon teenna qabsoo haqaati. Qabsoo itti bittaa keessaa itti bahuuf deemnu. Kanaaf yeroo dadhabdullee uf jabeessuun akka jabaattu kaatee jabaattu godhuun tokkummaa irratti hojjechuun wal jabeessuu irratti hojjechuun walirratti olola ofuu dhiifnee diina keenya akkamitti ofirraa kaafna irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana goone diinni keenya hin kuufaa danni keenya hin kuufaa Oromiyaan bilisa baati. Kana abdii guddaa qabaa. Kan hawwu jiru namni martinuu namni kan hafu hin jiru hin du'a jiru kiyyarratti bilisummaa Oromiyaa na argisiisu kan jedhu cufaadha malee akka Oromiyaan bilisa baatu mamallee hin qabu shakkii tokkollee waa tokko keessaa hin qabu. Anis gama kiyyaan waa yaaddan rabbi sinaa qaqqabsiisuun jedha. Inni gara biraan immoo gaaffiin koo carraan uummata Oromoo inni gara fuulduraa haalli Oromoon itti jiraata jettanii yaaddan maal fakkaata? Akka saba tokkootti haala dura dhufuu kan milkeessuu kan hooggansiisuu sabuma saninuma namni biraa si yaadu namni biraa karaa siin qajeelchuu karaalee ka ofii qajeelchuu dandeettu sima. Oromoon nama biraa nama abdatu hin qabu. Abdiin sabuma isaati matama isaati. Kanaaf ofirratti abdatee fuula dura isaa ilmaan isaatiif karaa qajeelchuu dirqama isaatii dheeti kaan abdadhu. Kanaaf Oromoon bakka jiru maratti yoo ka'ee yoo jajjabe yoo yaaddoo callaa miti kan diina jala jirullee ka amma diina gargaaraa jirullee wallaalarraa kan ka'e ta'uu danda'a gariin isaa ammoo yeroodhaaf garaa ofii guuttatuudhaaf ta'uu danda'a. Kun marti akka dabru beekee kan dabrine Oromummaa san maqaa san ta'uu beekee kanaaf saba isaa gargaaruu karaa danda'een bakka jiru maratti haga danda'etti yoo wal gargaaree carraan Oromoo of duratti bal'aadha banaadha guddaadha jedheeti. Maaliin kun saba guddaadha kun sabni guddaan yeroo tokko miidhamuu hin danda'a. Karaa maleedhaan miidhamaa jirra. Sabni guddaan ammoo hin badu. Sabni guddaan wayita irra oolutu jira. Bakka maratti argaa jirra irra oola. Kanaaf carraan Oromoo saba isaatiin bakka gahaa jedheeti dura kan murteessu carraa Oromoo kan murteessu sabuma isaati. Yeroo diinni keenya hamaan nutti fakkaatu yoo diinni keenya kan diigamne kan uggamne nutti fakkaatu nu yaachisa. Haa ta'u malee sabni bal'aan kan hunda irra ooluu danda'a. Diinni keenya kan nu cabsuu danda'uun nu maani. Akkuma qottooni sibiilli qottoo muka isaa sun qabateeti malee sila namuru jedhe muyni jedhe akkasanii sila osoo Oromoon hin gargaariini diinni keenya irra nurratti hin taphatu duniyaa keenya nyaatu ilmaan keenya hidhee akka fedhetti hin garahu wayita ba'e ka'ee nu ammoo hojjaan qooduudhaaf yeroo barbaadu kutaadhaan gara nu oofuuf yorii barbaadu amma ammoo kan haaraa ta'ee ka'ee alqaayidaa isin keessa jira jedhee gara kaaniidhaan amma bakka waan zamana dargii fidame san hojjaan qoodaa jiraachuun kun hundi nu dadhabsiisuuf kana yoo beeynee irra oolle carraan keenya carraan dura nu argannu carraa bilisummaati. Carraa guddaadha. Ani hawwii guddaa qabaaf saba Oromooti gara waan gaariitu bayaa jedheetiin abdadhaa akkuma mareef jedhisanii ammallee kan rabbiin waaqa kadhu kan rabbiin kadhu yaa rabbi guyyaa san argisiisidha. Kanuma kan jechuu danda'u. Tole dabaa muka keenyaatu nu fixe malee sibiilli maal nu godhee jettee muktii jettanii gaariidha. Itti dabalee immoo haalli amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru
keessumattuu isinis tuquu yaaltanittu waa'ee amantii ilaalchisee waan xiqqaatti ilaalamu miti. Uummanni illee kana keessa akka miidhamne akkuma beekamu amantiin madaaluun illee barbaachisaa yoo ta'u baate harki caalaan uummata Itoophiyaa amantii musliimaati yookiin immoo islaamummaati. Kana keessa uummanni akka hin miidhamne yaaddi isin qabdan ergaan isin dabartisan yoo jiraate meenuu ibsame. Gaariidha. Miidhaani garaagaraan namatti dhufu diinni garama hundaan nama miidhuu barbaada. Akkuma reef jedhesanii karaa tokkoon kutaadhaan nu miidhuudhaaf waljaan nuquudhaatu yaalee suni ta'uu fi dadhabnaan ammoo amma karaa waan guddaan kan fudhatee ka'ee akkuma dhiyoota nama mallas jedhee keessattuu Baalee fi Arsii Alqaayidaa keessa jira jedhee kan sababaa godhachuuf maal harreetuu fi waraabessatu bishaan dhuga. Harreen garagadaanuun bishaan dhugdii waraabessi gubbaan dhuga. Harreen nyaachuu barbaadeetu waraabessi bishaan kana maalatti booressitaa jedhee yoo nyaachuuf na barbaade na nyaadhu malee sababaa hin barbaadin jetteen akkasi sababaa yaa akkuma hin jedhe isaanii harreen waraabessaan jette isaanii sababaa barbaaduun jira malee kanuma diinni yookaan abbaan irree umrii dheereffachuuf sababa barbaada. Amantaani nama hammachuu barbaada. Kanaaf ka'ee amma islaamaa wal lolchiisuuf akka zamana dargiisan walitti qabee baasaa Alqaayidaa isin keessa jira kan jedhuun nama baay'ee dararaa jira. Kan kana yaadachiisu keessattuu dararaan amantii kun har'aa miti kadhalate turee jira. Keessattuu karaa kenna karaa bayaa kanatti zamana Haayile Sillaaseetti kan jalqabame Arsiin akka jirutti hundi isaa kiristinnaa ka'uu qaba. Islaamummaan achi yoo jabaatee nu rakkisaa kan jedhurraa Abuna Teefloos namni jedhamu Baalee Goobba keessa dhufee dunkaana dhaabbatee nama hunda kiristinnaa kaasuudhaaf baalabbaatota mara waamee taariikhwannoon isaa seenaan isaa guddaadha. Yeroo san wal'aansoo guddaa godhan Baaleen kana hunda kiristinnatti akka jijjiiramu kan jedhu kana Haayile Sillaaseen itti farrame waraqaan hin jiraa. Kuni baay'ee kan nama gadda achirraa jalqabee jechuu kiyya. Amma itti dabaree zamanuma dargillee yoo ta'e kooministii diinii amantii islaamaa ta'e amantii kiristaanaa hunda balleessuuf yaalli godhamaa ture. Amma ammoo Alqaayidaa jedhanii waan zamanni waan taaneen wal lolchiisuudhaaf islaamatti kaasuudhaaf kana kuni sagantaan bahee itti hojjetamaa jira. Kanarratti sabni keenya uf beekuun uf eeguun wal kennuu dhabuun waan hin taane irratti wal hammachuun wal diiguun dhaabachuu akka qabu abdii. Kalla cakap semua tahu romoti. Abao. Falata mukan sofari. Falata binga domani. Falata mukan sofure. Falata binga domure. Rajole kenya inga domani. Falata binga domani. Yokando male inga bromani. Falata binga domani. Akata jasafa yo jannomani. Falata binga domani. Akako banafa inga bromure. Falata binga domure. Kumakani yo jabatani. Falata binga domani. Arsa kafalani yo kapani. Falata binga domani. Falata muka sofure. Falata binga domani. Abao. Waboko. Abao. Waboko. Abao. Waboko. Di ballola kumatana rang
Eenyushee daangaa Oromooti irra jettee morma ishee guutu. Eenyushee daangaa Oromooti irra jettee morma ishee guutu. Goraadee qalattu morma diinaan guutu. Reetiin minaan fitte kaatee cuucuun jettu. Eeboo gaachana koo qawween isaa dhooko. Waardiyyaa dhaabbadhee sinee gabiyya koo. Daangaa Oromooli irra jettee morma ishee guutu. Daangaa Oromooti irra jettee morma ishee guutu. 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 irra jettee. Morma ishee guutu. Aboo. Waboko. Aboo. Waboko. Aboo. Waboko. Baladaamii shakoo ya sarriiti. Mana waami dhiiroo gaafatiiki. Baladaamii shakoo ya sarriiti. Mana waami dhiiroo gaafatiiki. Asii gadi kuuloo. Baladaami. Harraa geessi uumoo. Baladaami. Asii gadallayyaa. Baladaami. Sodaa eenyuu galla. Baladaami. Kottaa bitee kottaa. Baladaami. Babattee keessa bee. Baladaami. Loltaa billee loltaa. Baladaami. Amartee keenya bee. Baladaami. Shakoo ya sarriiti. Mana waami dhiiroo gaafatiiki. Shakoo ya sarriiti. Mana waami dhiiroo gaafatiiki. Naada batere, Egaa jaallateere. naan inji guure, Egaa sinni buure. maal jette jaartiin kan dabbaa disaasa. Waan jetteen gaaffii borammaan si gaafa. Amantaa fi si haamsisa, Amma waasii si waamsisa. kaafii haamte malee galchu, Waasii waamte malee galtu. kaafii haamte malee galchu. Meeshaa gartee malee galtu. Shakoo ya sarriiti, Mana waami dhiiroo gaafatiiki. shakoo ya sarriiti. Mana waami dhiiroo Tee gaafatiiki. dhiira kaafii, Baladaami. dhiirri xiiqii jibbaa, Baladaami. arraba dheeratti. Baladaami. Gadee nooruu sombaa, Baladaami. kaleessa galgala, Baladaami. ya galgaleessitu. Baladaami. Asan jira jette, Baladaami. nan jajjabeessitu. Baladaami. Shakoo ya sarriiti, Mana waami dhiiroo gaafatiiki. shakoo ya sarriiti, Mana waami dhiiroo gaafatiiki. shakoo ya sarriiti. Mana waami dhiiroo gaafatiiki. Tuma ijoollee keenya. Akkas malee. Obbo Ahmed egaa garaan illee sin boora'uun hin oolu ta'us immoo seenaadha waan itti amantanii baatiin eeblaa kun yookiin jiini eeblaa kun iddoo hedduutti adda bilisummaa Oromoo keessatti eebla 15 achiis immoo akkuma wal duraa duubaan uummanni walitti qabamee hawaasni naannoo argametti ji'a kana guyyaa gootota Oromoo qabsoo irratti wareegamanii yookiin aarsaa ta'anii kabajataa dargaggeessi jaartiin dardarri shamarreen hundumtuu bakka walitti qabametti kana irratti wanti jechuu barbaaddan yoo jiraate naa ibsaame. Jiini kuni gara tokkoon ji'a gaddaati jechuun kenna nama baay'eetu kan irratti nurraa wareegamanii hoogganni kenna eegsattuu warri wayitti sanitti jadi hooggana wal addis bilisummaa warri ta'an namni 11 bosona ka'anii walga'iidhaaf karaa Maqaadishoo deeman biyya Somaalee keessatti waan wareegamaniif rakkoon suni adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkoo guddaa uume hanqannoo guddaatu jalqabame haa ta'u wayitti sanillee hin kufne hoogganni akkasitti irraa dhumuun suni deebi'eetuma adda bilisummaa Oromoo jiraate warri achirraa hafee nu kana isaanillee nu biraa dabran wanni isaan nutti dhiisan suni kufuu hin qabu kan jedhu achirraa fudhatameetii kan ka'ee dhugaadha guyyaa kana ji'a kana keessa warra qabsoodhaaf dhuman hunduma akkuma armeef dura jedhisanii zamana milikirraa qabee hagarraatti kumaatamaan warra lama akkamantu dhumee kan beeynu baay'eedha haa ta'u namni immoo akkuma wal beeku wal gadda ani keessattuu baay'een isaanii waytaa waan bilisummaa Oromoo kun jalqabamurraa jalqabnee ka waliin hojjetaa turre achi durallee haatinnaatu guddattu karaa bariisaatiin deebi'ammoo lafa jalaan
wal arguudhaan yuunivarsiitii keessatti Addis Ababaa mana timirtiititti haayiskuulii keessatti walii qabsoo guddaa warra waliin deemsaa turre tun harka nu biraa dhume keessattuu akka hiriyaatiyyaa ka waliin mana tokko taa'aa turre ka akka Jamaal Roobalee yookaan Guutamaa Hawaas akka obboleessi kiyyaallee yeroo hagasii waliin taa'een beekuun jiru kiyyarratti kisa fa'aatu na biraa wareegamee yeroo jaraa waan jaarsa yaadadhu baay'ee na dhukkubsa. Achirraa dabree mana hidhaa waggaa 10 taa'e san keessatti nama waggaa 6 mana firaash tokkorra warra waliin rafnetu gamaa gamanaan waliin rafaa turan ka akka Muhee Abdoo ka akka Gazaahin Kaasahuun akkasumas ka akka Kabbadaa Damisee tiifi ka akka Higgazuu Waaqee kunniin bara maraa yana yaalchisu. Achumarraa dabree ammoo baay'ee hin beeku haa ta'u ammoo sirba isaa yoo dhagahu ka akka eebbisaa garaana nyaatu narkus maaliifi saba isaatii jedhee ka'ee achitti adawwii fuula duratti gootummaadhaan waan ka'aa maaraftan jedhee saba ofii kakkaasuun isaa du'a ta'e. Nafteen tuni laman deebitu isin akkatti kenne warri guyyaa of kenne waan guddaa ilmaan ofii gatee duniyaa ofii gatee hundi isaaniitu beekamaadhaan kan beekumsa numarra jiran ka har'a osoo jiraatanii waa hedduu jijjiiruu danda'an wanni isaan mara gatanii fira ofii ijoollee ofii aanaa ofii gatanii bosonatti galanii nafsee isaanii takkatti mi'ooytu san kennaniif saba isaaniitiif jaalala saba isaaniitiif sabni isaanii jiruu isaanii osoo isaan argan gabrummaas taa'urra isaan of kennuu filataniiti. Dhugaadha hoggana baay'ee nurraa dhume hoggana miidhamni adda bilisummaa keessatti argamullee guddinni tokko miidhama sanirraa ka'e hoggana guddaa dhabe akka qabsoo alama kan jimmannoo saba kana keessa jirutti saba alama kana keessa jirutti ka hogganni irraa dhume ka akka adda bilisummaa Oromoo jiranatti hin fakkaatu. Yeroo dheerate kana keessatti hoggana baay'eetu nurraa dhume. Ka bakkuma argetti ka maqaan isaan nun beeyne ka achitti waraana hogganu ka muka keessatti du'ee ka muka keessatti nafsee isaa dhabee ka bakka maratti wareegame kunniin hundi ka akka Haji Abdullaahi Ganamoo fa'aa ka biyya ambaatti balaa makiinaatiin du'an biyya ofiitii bahanii kam wayta Sa'iid Baree ati Somaalee abboota jedhuun ani Somaalee ta'urra muka jala bulee Oromoo kiyyaan biyya ambaatti dabalana bonna baasii biyyaa jedhee biyya achi ka'ee bahee biyya sanii bahee biyya Somaaleeti. Kana mara ka godhe Oromummaa isaatiif ani Oromoo malee Somaalee miti jedhee kadhaadate. Kan akka isaa sani kan jagnaadha kunni wannoo kenna goota kenna kanniin tun irraa dhume kanniin tun yaadachiisa baay'eedha keessatti an beekan beeku keessattuu ijoolleen dargaggoon kariyaa kiyyaa ka anaa gadii ka akka Muhammad Amaan Aliyyi baale keessatti ijoolleen ka akka Awwal Muhammad ka baay'ee isaaniitu hundi isaanii kun warra waliin guddannee warra waliin wannoo jennee lakkoofsi waan dhaqabuu miti kan maan ani beeku ijoollee ka waliin guddannee kan maan dhufan na biraa dhuman achirraa dabree qabsoo keessatti ka wal baranneen ka Wallaggaa dhufe ka Jimmaa dhufe ka Hararii dhufe eessa hundam isaanii ka biraa dhiisii kama waggaa 10 mana hidhaa waliin ciifnee jenne ka akka Lammeessaa Booruu fa'aa har'a nu biran jiran haadha Kusateellee Dabruu ka akka Isheetuu Latuu fa'aa wakunni warra hidhaa keessatti miidhamaa turanii nurraa dabran gara tan kun hundinuu osoo rakkoon wayita san mana hidhaa sanitti irra geette hin beeka isa beekaanii duraan irraa beekaanii tamaarii taheetiin na bira dhufee na bira bulee na bira dhukatee waan deemuuf hin beeka sirriin beeka achirraa ka'ee qabsoo san keessatti miidhaa wayita san mana hidhaatti itti gahee mataa isaa naannessee dhukkuba hamaa itti fidee ka du'aan isa gahee sani kun hundinuu haa gara fe'ee nu duuka xiitiin du'ee fi miti xiitiin du'ee fi garbaatiin du'ee miti haa ta'u ammoo qabsoo kanarratti du'e baay'een isaa ka waraabessi nyaate bakka maratti osoo deemu kam Arsii keessatti Muhammad nama jedhamu ka warri madaa'ee boqqolloo keessa osoo inni ciisu
guyyaa sadi qooqa malee bulee gaafa afuraffaatti warri qeesiin mana wannooti baatu argiteeni tumteetiin achitti ajjeefte. Kun immoo akka wallaala irraayi tokko lafarraa ka'aniitiin waan akkanaa kana ka godhu sabni sababa wal ficcisiisan kana hunda diinni kana godha sababa wal nyaachisa kaaniin Amaaraan kaaniin Oromoon kaaniin Kiristaanaan kaan Islaamaan kanaa wal nyaachisa. Kun immoo wanni godhuuf abbaa hirrummaa sun turuudhaaf wal sabni ammoo wallaalee kana isaati kan himata kana latti haga yoomitti kun turra haga yoomitti kanaan dhumna kan jedhu kana baay'ee nama yaachisa wallaa uf beeyna wara gara kaanii aduun diinni keenya nu fixaa jira diinni keenya keenya fixaa jira diinni gootota keenya fixaa jira gara kaanii nu ammoo ufuunee uf kennina yoomitti kana barannee yoom kana dhiifna yoom irratti wal kan jedhu baay'ee nama gaddisiisa haa ta'u jiini kun kan yaadachiisu guddinni isaa warra dabransan mara warra duraan asiin dura dabransan yaadachiisa jechuudha of duratti illee bilisummaa yoo argame jiini kun ji'a guddaa ji'a warra hogganoota keenya miseensota keenya Oromoo warra ta'e sabummaa isaatiif Oromummaa isaatiif osoo ammoo qabsoo keessa hin turre ka Oromummaa isaatiif dhumeetu eessa mana isaatiitti gorra'an maqamaa itti kennanii adda bilisummaa Oromooti ani ka ajjeesan ka hidhan ka garafan ka duniyaa isaa irraa mulqatan baay'eetu jira. Kun hundi yaadatama jechuudha guyyaa kana keessatti jiini kun ji'a ulfaataadha jechuudha saniin gara kaaniin ji'a gaddaa wanni jedheef kanniin marana yaadachiisa gara kaanaan immoo gammachuu wanni jedhuuf jiini kun bilisummaa keenya itti argannu ji'a itti gammannu jechuudha. Jira isaan itti yaadannee jarasa wanni argame kun waan isaan kennan nafsee isaan kennaniin argame jennee kan itti amannu jechuudha. Ammallee qabsoon as ka geetteen ufiinii miti yookaan ammoo diinni keenya jaalatee nuu kenneetii miti dhiiga isaan kennan santu lafee isaanii tacaccabdisantu har'a asiin nu gahe kana daakachuun nurra jiru sabni Oromoo har'a afaan kiyyaan qubeetiyyaan baradhee yoo jedhee ka toltaate waan arsun maaliin akka argame beekuu qaba maaliin akka argame sanirratti hojjechuu qaba san dagachuun irra jiru jiini kun san akkan daganne nu goosisa jechuudha. Galatoome. Sinis galatooma kan hojii gaarii hojjete akkuma seenaan isaa gaariin himamaa hafu yaraan illee akkasuma kanarratti dabaltanii waan ummata keenyaaf ummata Oromootiif ergaan dabarsitan yoo jiraate galatoomi ergaan guddaan wanni ani dabarsuu barbaadu yoo tokkummaa hin qabaatiin wanni godhuu dandeenyu hin jiru. Tokkummaan guddaan namuu kan barbaachisu jaarmayaani. Tokkummaan jaarmayoota argamuun baay'ee barbaachisaadha. Jaarmoonni wal dura dhaabbachuu yoo jalqaban nama hojjan qoodu jechuudha. Kana orgisiisuudhaaf kana nama amartu hundinuu tokkummaa jedha. Yoo bira gahanii keessa seennu ammoo rakkoo biraa himata. Dooma xixinnoo sababaa godhata. Kana dhiisanii wanni guddaan tokkummaarra jiru hin jiru. Wanni guddaan diina keenya mo'irra diina keenya ofirraa buqqisurra wanni jiru hin jiru. Kan biraa itti deebi'uu dandeenya. Wanni irratti wal dhabnu warri irratti wal hin taane yoo jiraatte itti deebi'uu dandeenya. Mee dura bilisummaa teenya haa argannu. Kanaaf ani kadhaamu kan jedhu barbaadu yaa saba Oromoo mee tokkummaa kee dhugoomsi. Tokkummaa jedhamu sun kan hundeeffamu ofii wal jaaladhu. Kaaniin Kiristaana, kaaniin Islaama, kaaniin Wallagga, kaaniin Arsii, kaaniin Shawaa jettee osoo laaliin hundi keetu Oromummaa tokkocha, dhiiga tokkocha, Oromoo tokkocha. Kanaan wallaaluudhaan afaan tokkoon jaarmayaa tokko jalatti karaa itti deebi'u irratti hojjechuu barbaachisaadha. Jaarmayaa tokko yoon qabaatiin, jaarmayaa jabaa tokko yoon hin qabaatiin, jaarmayaan tokko yoon jiraatiin homaa wanni buufnu hin jiru. Wal muqoon ofii wal qoonna ofii wal dhabsina kana waan diinni keenya nu jaalatu kanarraa dura dhaabbachuun dirqama keenya jaarmaya kanallee oo qabsoo tanallee uf dura oofuu kan dandeenyu uf dura ka dabarsinu ilmaan keenyatti ka dabarsinu yoo wal qabanne yoo waliin deemne cufaadha kana beekuun nurra jira kan dhaamachuu danda'u kana kan biraa warra diina keenya jalatti bulu diina gargaaraa jiru ka wallaalaan godhe abdii kan godhu ani guyyaa tokko hin dammaqaadha
كون موك الدنيا في نياتو دنيا سوني أما ستمي أويتي مالي أكدبرتو ورّي أنا مريف كاسي سنين هندي أربعة سني أول أرجعشوا أكد كدندان سني أول جرهشوا كدندان قتلي كبر دي منيف دنيا هند دبرتي برا دبرين بور كان دبرين أمو كابسون سبا كيتيتي بلسان ما سبا كيتيتي بلسان ما أتر إلمان بور إلمان كيتيتي ديفتو كناف أرجع وجراب جتة كبيتمتو يوكا ولا لا جتة كبيتمتو دم يرون يتدمجتو أما يرون سبا كيتيتو جتو دندتو أما جريدي كان بدي كفو كان دبرسو بربادو كراكانين ورمون تقو أكتانو أبدي قدا قبا تقو المهم تانا تقو يشون كيا إيهادان غرغر جراتشو قبنا هاتو أمو جارمات قررتي جماني جارما إجارتشو قبنا جارما جبا هوغن جبا باسو دندهن الرجرة يو هوغن جارما لافي هوغن لافي قبصوت لافا يتشولا يو كوني جباتي أمو قبصوت جباتا يتشولا ديني كين هرفتا ديني كين هنددبا هنكوفا يتشولا يروب بلسوم بانو اللي نو أسقابا بتيتشولا يو كاني نتريا بتيتشولا كان بيكون برباتي سالا غلطومي قبل كان سمي ورمو هندينو أكدو كبو أبدي كبا جرا كان أرجعوا لهونو باي كماتي غلطومي أنس كتا قبي راديوني أفان أرومو سيفنا بلبال كان بكبوئي غلطوما نسنين جدا
تلفتن يومي والله تلفتن يومي